قرآن ندبت إن الله لا يغير هم نام نفسي ساكرة ججيرو نتوفي تجلنا مال الليل تريرو كانوا بني هوف ججيرو اندر كما يا إخواني إسلام ماني فبانا نوغرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تكينيا كان ديو فقوتي سنين دعوة جاجرتن سجنتان كينيا سجنتا جيرا ما في رمضان جلو الرس ولتي دي بنيجرا وبليان كيا سجنتا دبركي ستي جيرا مني كينيا أكمتي ملكا مالي ملكا هورندا كان جلو قبتي سديكاسني إلى اللي دبر فنيرا قبتي جلكبا توكو جيرا مني نكيس جراتو بيكو لما فا أوفي كينيا أوف جيرو دندأو تي أمانو صدفا مو جيرا من سنة ربي تهو إني أفرفا كانوا تنكاسنين براتر كان فنن هريا غاري خوان أتي وجدتشو راديمتو وان كان فاميلي كبن فدي كبن إرتي سيغر غارو دندان ورچو جچو نموت هدو جران مجال دعوة كيستن وجد آيو بربادي نموت دعوة قلو جران موتان نافي وقما غرغرا كبن لما فا مو حميلي غرغرا كبن irra argachuudhaaf isaanitti saahiboomu duniyaan gaariin horadha yoo jetti namoota duniyaa hojjetaa jiran siistama isaadhaa beekan masmara isaa keessa jiran jechuudha karaa isaa keessa jiran daandii isaa keessa jiran wajjiniin seenuu namoota akkasiitti dhihaachuudhaan ibaadaan godha yoo jetti immoo amala gaariin horadha yoo jetti warroota waan kana namaa kennuu danda'an hiriyaa akkasii bira ooluu jechuudha. Nabii sallallahu alaihi wasallam almar'u ala diini khaliili falyanzur ahadukum man yukhalil, namni tokko diin hiriyaa isaa qabataa yookiin diin hiriyaa isaati irratti jiraata. Kanaaf namni nama hiriyaa godhatu, nama waan keessoo isaatti himatu, nama waan keessoo isaa walii dhagahuu danda'u, nama aybii isaadhaati yookiin itti himsaa fi sirreessuu danda'u namoota akkasiidha filaallatee haa saahibuu haa itti hiriyoomuu jedhan. Akkasuma mammaa isa keessa kan jiru nama taate natti himin, nama saahibduu natti himi, nama taate sittiin himaa sin himaa. Nama saahibduu hiriyaa kee natti himi anuu nama taate sin himaa jedhan jechuudha. Maaliif namni yeroo baay'ee hiriyaa ofii fakkaata. Nama jaallatu yeroo baay'ee namni fakkaachuudhaaf yaala jechuudha. Nama tokko yoo jaallatte fakkaachuudhaaf yaalta. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jalqaba wanni nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam jaalladhaan hin jedhee fi jaalala isaanii dirqama irratti godheef isaan fakkaachuudhaaf jalqaba jaallachuu nu barbaachisaa jechuudha. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جالل ربي تيف جالل إسانيتي وجوا ولتي الأميج روف جتة منا كيني كيسة أكمل تسام فكاننا إلمان كيني قدسو كيسة أكمل تسام فكاننا دين هني هجنو صلاة سلامو عبادة هجنو هندا كيسة تسام فكات شراف وني يالوف إني قدان جالل وان إساني فكابنو في جتة لمن جالل نتوكو نردف نمني حتى كراني بيبهو جبا نمني غافنا ما توكو جبه جتة كناف نما جاللنو namoota majaala yookiin dirree waan nuti barbaannu sana keessa jiran haa saahibnu hiriyaa haa godhannu jechuudha. Kanaaf qabxiin inni afuraffaa kana. Qabxiin itti aanu immoo jijjiirama kanaan akka dhuunfaa kiyyaatti an saahibuddiin ati obboleessa kiyya ati obboleettii kiyya kan jijjiiramuu barbaaddu eessarraan jalqabaa akka dhuunfaatti eessaan kaa jettee gaafachuu dandeessa. Jijjiirama kan jalqabnu kan ka'uu danda'u jijjiiramni kan nuu dhufu akkanumatti karaa walxaxaa ta'e tokkoon bakkuma tokkottiin ka'ee jijjiirama jedhamee jijjiiramni hin dhufu. Suuta barbaada, tanziima barbaada, karoora barbaada, kaayyeeffachuu barbaada. Karaa sirna qabu osoo dhaqxee jijjiirama sana bira hin gahin karaa jijjiirama sanatti si geessu taraarrachuu si barbaachisa. Kanaaf qabxiilee muraasa lafa keenyaa jechuudha. Tokkoffaa ghayyir xariiqata tafkiirik, akkatti waa hubattu, akkatti waa laaltu. Mathalan haalli irra jirtu sitti tolaa ta'uu danda'a. Garuu haalli sun gaarii miti. Haalli sitti tolaa jiru kuni mataa kee keessatti gaariidha jedhee wanni hubatamee jiru kun mataa kee keessaa jijjiiramuu ta'uu qabaa jechuudha. Namoota garii tuffata wanni kun gaarii miti hamaadha jettee ilaalaa jirta. Garuu wanni sun gaariidha. Yaadni ati qabdu sun dura jijjiiramuu barbaachisaa jechuudha. Wanta tokko sihii wanni kun gaariidha jedhee mataa kee keessatti fudhatee jiru hammeenyi isaadhaa sitti himamee karaa kana yoo deemi jedhan deemuu hin dandeessu jechuudha. Dura maaltu si barbaachisa mataa kee keessa haquu barbaachisa. Akkam jedhan ulamoonni yeroo jecha warri saayikolojiidha jechuudha. Warri kanarratti hojjetu maal jedhanii raaqib afkaarak ilaalcha kee yaada kee akkaataa itti waa xiinxaltu eegi
تويدو هركا قبادو جلن مالف جنا لأنها ستصبح كلمات جتشة إيه أفان كيتي بهودن دا واني دي مداكي ستي عدا جرتي روبا ينمني osoo salaatu jechoota garagaraa kan inni dubbatu yookaan karaa deemaa namoota tokko jiran warri hedduu mataan isaaniidha waa hojjetaa deeman biizii ta'ee jechuudha karaarra isaanii deemaa waan jechoota garagaraa haasawaa deeman arguu dandeessaa jechuudha namoonni argaa sababni isaa maa inni waan jarri yaadaa jiran sanatu dhiibbaatti godhee afaanii bahaa jechuudha kanaaf yaada kee waan yaaddu eegii yaanni ati yaaddu sun rubbamaa satusbihu kalimaat jecha ta'uu dandeessa waraaqib kalimaat jecha ati afaan hin dubbattu eegii madaalii osoo hin dubbanne dura maal akka dubbachuu deemtu yaalii jiran limaadha li'annahaa satusbihu fa'aal hojii ta'ee gadi bahuu ta'a qaama keetii irratti jechuudha agartee yaadamee jechatti bahee jecharraa hojiitti jijjiiramaa hojii keetis eegii jedhan li'annahaa satatahawwal ilaa aadaat aadaa ta'eeti sitti baramaa si barataa jedhan hojiin ati hojjettu kun si barata qoosaa qoostaa yookaan ibaadaa gootaa yookaan uummata hiikoota quraana qaraataa wantoota garagaraa ati hojjettu kun aadaa sitti ta'a guyyaa 2-3tti bubbullaan aadaa jechuun maa inni beeytanii waan waggaa 5 fi 10 jidduutti horatamee aadaa ta'a jedhan akkuma biyyaattu baratamee waggaa 2-3 waggaa 4 waggaa 10 namni tokko waan tokko irra jiraannaan haala tokko irra jiraannaan aadaa biyya sanii jedhama jechuudha akka dhuunfaa keetiittis ati yeroo 2-3 itti deddeebitee taanaan wanni sun aadaa kee ta'ee sirraa mul'ata qaamni keetis ni bara namni sirratti baraa jechuudha akkasuma raaqib aadaatika jedhan aadaa keetis tooyaduu eegii li'annahaa satakunu shakhsiyyatak eenyummaa kee ta'ee si himaa namni amma aadaa godhattee taate wantoota san jechoota hin taane jechoota babbadaa fayyadamuu yookiin haala badaa tokko fayyadamuu yookiin wantoota nyaata keessattis haa ta'u dhugaatii keessattis haa ta'u deemsa keessattis haa ta'u uffannaa keessatti haa ta'u wantoonni ati fayyadamtu kuni aadaa sii ta'ee jennaan namni ittiin si ibsa mucaa akkasii sammoo jedheen namni si ibsaa jechuudha shakhsiyyaa kee ta'a eenyummaa kee waraaqib shakhsiyyatak obboleessa kiyya obboleettii kiyya eenyummaa keedhaa bareechi eeggadhu li'annahaa satuhaddidu masiirak xumura kee yookiin goolaba karaa itti booda aantu eenyummaa kee kana murteessaa jechuudha نبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والنجر أنيف والنئة الرتت أمرمت الأعمال بالخواتم وجينا ماذا خنطمرات إلى لما والنبي نجر أنيف جتشودا والفكات كنس إن يما نتك أبدكن برتي جرا سبري جرا وياك ما كان الدنيا كان الراجل تهم بيك مجتشو كناف wanneeti hojjetaa turte wanneeti aadaa godhatte yoo farsoo dhuguu aadaa godhatte yoo zinaa aadaa godhatte yoo sobuu aadaa godhatte yoo kijibuu aadaa godhatte yoo khiyaanaa aadaa godhatte yoo arraba aadaa godhatte yoo kijiba aadaa godhatte aadaan kee kun eenyummaa kee ta'e eenyummaan kee kun immoo galma kee xumuraa sitti ta'uu danda'a jechuudha najjaan allahu min dhalik kanaaf yoo immoo akkasuma immoo as deebi yoo quraana qara'uu ulamaa saahibuu jechoota gaggaarii maqaama daa'ii dhaabbachuu sadaqaa kennachuu amaanaa eeggachuu waan gaarii dubbachuu يو عادا قلت لأنها سيحدد مصيرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن ندبت إن الله لا يغير هم نام نفسي ساكرة ججيرو نتوفت جلنا ما لليل تريرو كانوا بنيه ججيرو اندر كما يا إخواني إسلام ماني فبانا نوغرسي